darbe murtii mana murtii dhukkubsattoonni kunni doktorii dhuunfaa warraatni akkasumas yaada doktorii dhuunfaa isaanii irratti hundaa'ee mana yaalaa yookaan ammoo hospitaala dhuunfattu bakka barbaadamanitti akka yaalamu ajajamanii murtii dabarsee fi kabajuu didee akka tahee kadhagame jiru. Mani murtii guyyaa hardhattu doktoroota hidhamtoota siyaasaa hordofaa jiran kan keessa hooggantuu kan taate Dr. Idilii Jamaalii yaamee bakka sunittuu haala hidhamtoonni keessa jiranii haala fayyaa isaaniitii fi akkasumas ajaja mani murtii kanaan dura dabarsee mani bulchiinsi mana hidhaa Qaallitti kabajuu didee gaafatee ture. Bifuma kanaanii ammallee mani murtii irra deebi'uudhaanii hidhamtoonni siyaasaa kunniin mirgi isaanii mana dhuunfattu yaalamu mirgi doktorii isaaniitiin yaalamu akka inni kabajamu xalayaadhaanii dhaamsa mana hidhaatii fi dabarsee jira. Murtii kanallee har'a irra deebi'ee murteessee jira. Abukaatonni hidhamtoota siyaasaa kunniin ajaja mana murtii kan qabatanii gara Qaallitti akka deemanii karoori isaanii ka jiru. Abukaatowwan kunniin akka nutti himanittu hagamma wanni beekame hin jiru garuu akka hidhamtoonni siyaasaa kunniin hospitaala dhuunfattu deemanii yaalamanii gaafachuu fi akka carraaqamu ka baratame jiru. Mani murtii yeroo hedduu hidhamtoota siyaasaa mirga isaanii akka inni kabajamu xalayaa barreessaa fi haa ta'uutii malee warri hoggansa mana murtii ajaja hoggansa mana hidhaa ajaja kana hojii irraa oolchuu didanii sababni isaa immoo murtii qaama olaanaa irraa dhufu jechuudhaanii yeroo hedduu akka sababatu dhiyeessanii mani murtii yeroo ammaan tana ajaja isaallee hojii irraa oolchuu hin danda'u mootummaan Itoophiyaa. Warri Abiy Ahmedii adeemsa mana murtii hin kabaju heeraa yookaan ammoo seera olaantummaa isaa ittiin mirkaneeffachuu fi meeshaa itti fayyadamu godhaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Kun kanumaan odoo jiru hidhamtoonni siyaasaa kunniin fayyaan isaanii akka malee haala yaaddessaa keessa akka jiru abukaatonni kunniin ka dubbatanii. Kalee siree irraa ol kahuu ka dadhabee obbo Baqqalaa Garbaa har'a immoo dubbachuullee baay'ee akka rakkatee ka dubbatamaa jiru. Dhukkuba dhiibbaa dhiigaa ka qabu obbo Baqqalaa Garbaa yeroo ammaan tana bishaanlee dhugaa waan hin jirree fi dhiibbaan isaa akka malee akka gabbu'ee ka dubbatamaa jiru. Haa ta'uutii malee haalii fayyaa isaa waliigala kanaaf isa keessa maal akka fakkaatuyyuu yoo malumaan taate malee dubbachuun akka rakkisaa ta'ellee dubbatamaa jira. Sababni isaa doktoroonni dhukkubsattoota yaala kana hordofaa jiranii mootummaan warra kan akka yaalluu fi haala nu mijeessaa hin jiru odoo isaan doktorii qaban jedhamanii nu yaaluu waan hin dandeenye fi waan dhalatuuf illee itti gaafatamaan mootummaadha. Bakka jechuun itti gaafatamummaa bahuu hin dandeenye tajaajila barbaachisaa kennuu hin dandeenye itti gaafatamummaa hin fudhanne jechuudhaani doktorummaa dhukkubsattoota kana irraa of kaasuun gabaasne turre. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo as Ameerikaattu dhaabbileen adda addaa walitti dhufuudhaanii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitu gargaaramuudhaanii hidhamtoota siyaasaa kana maatii isaaniitii fi maallaqa gargaarsaa walitti qabuu fi akkasumas baasii yaalaa hidhamtoota siyaasaa kana baasuu fi gargaarsi goofandimii banamee jira. Gargaarsi goofandimii kun yeroo ammaan tana deemaa waan jiruuf warri gargaaruu barbaadanii karaa OMN'tiin gargaarsa goofandimii kan irratti akka hirmaatanii yaamichi dhiyaachaa jira. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufetu jira. Muhammad Deksisi barataanii dhaadannoo dhageessise Jawaar Muhammad Faati gad dhiifamaniiti hidhamtoonni siyaasaa gad dhiifamaniiti Hacaaluu Hundeessaati haqi haa barbaadamu jedhee Yuunivarsiitii Jimmaattu dhaadannoo dhageessise ka achi buutan isaa achiin dubattu dhaabame yeroo ammaan tana
magaalaa Jimmaa keessatti buufata poolisii tokkoffaattu akka hidhamee kadhagamee jiru. Muhammadi bakka jiru kanattu reebbanii guddaan irraa dhaqqabuun isaallee dhagahamee jira. Muhammadi miidhaa guddaan har'isirratti dhagahame kunini wayitaa inni mana murtiitii fi har'a dhiyaatuttu qaama isaarraa akka mul'achaa ture ka dubbatamaa ture. Tumaatii irraa kan ka'e Muhammadi dhaabachuu akka hin dandeenye fi taa'ee adeemsa mana murtii suni akka hordofaa ture ka dubbatamaa jiru. Muhammadi mana murtii kanattu balleessaa yookaan ammoo yakka maalitiin akka inni himatame wanni hagamma beekame hin jiru. Odeeffannoo oolmaa mana murtii Muhammadiitii fi himata isirrattu dhiyaate yookaan ammoo abbaan alangaa maaliin akka isa barbaadu akkuma odeeffannoo arganneen ka isin biraanii gahuu deemnu ta'uu asumaan dubbanna. Hidhamuu Muhammadii qofa odoo hin taane maatii Muhammadii ka eebba suniif deemanii namni 7 hidhamellee jira. Barsiiftuni Muhammadii takkalleen qabamtee jirti. Yuunivarsiitii keessatti qaamii hoggansaa akka sagantaa eebbaa suni qindeessalleen garii warra to'annaa seeraa jala oolutu qabaafamaa jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu hiriirii mormii ammallee gaggeeffamaa jira. Naannoo Hararii magaalaa Hararii keessattuu har'a barattoonni mana barumsaa Shakiib Abdullaahi dhaadannoo dhageessisaa oolani. Dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolan kan keessatti hidhamtoota siyaasaa gadhiisaa Jawaar Muhammadii bilisa baasaa nu ijjeessa Hacaaluu Hundeessatii fi haqachuu malaa dhaadannoon jedhu akka dhagamaa oolee kadhagamaa jiru. Barattoonni kunini dhaadannoo dhageessisan kanaani sagalee hidhamtoota siyaasatii fi tahuu fi mootummaa Abiy Ahmedii balaaleffachuu warraati kadhagame. Hiriirii gos kana ammallee jabaatee itti fufuu deemaa jechuudhaani barattoonni kunini dubbatanii jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kennini ka isin biraanii gayaa jirru ka gurraandhala 15 bara 2021 akkuma itti fufettu jira. Mootummaan Abiy Ahmedii paartiin isaa ka biyya bulchuu badhaadhinaa ka jedhamu yookaan ammoo afaan Amaariffaa kan ittiin beekamuun Biltsiginnaan filannoo bara 2021 fi geggeeffamu mallattoo filannootii fi dhaadannoo filannoo beeksisee jedhama. Dhaadannoon filannoo kan inni beeksise kunini sabdaneessummaan badhaadhinaa fi akka jedhullee dhagahamee jira. Mallattoon isaa ka filannoo bara 2021 filate kunis ampuulii akka tahee ka dhagahamee jiru. Paartiin kennin yeroo ammaan tanatti hojjaa gaarii gubbaa jira. Filannoo bara 2021 filachuu fi qophii qabaa jechuudhaani sekreeteriyaatiin dhaabbata Biltsiginnaa Binaalf Andu'aalem dubbatee jira. Abiy Ahmedii daawwii isaa ka Oromiyaa lixaa keessattuu kalee filannoo kanaaf qophoofne jirra. Nu filadha jennee uummata hin dirqisiifnu. Yoo nu filattanii waan jalqabne itti fufsiisa. Yoo nu hin filanne ammoo warri san filatanii dhungannee aangoo dabarsinee kenninaaf jechuun isaallee dhagahamee ture. Kunini kanumaanii odoo jiru paartileen Oromiyaa keessatti dorgomanii ABO fi KFO'n yeroo ammaan tana filannoo dorgomuu hin dandeenye. Mootummaan waajjiraalee kennaa cufaa jira, hoggansa kennaa hidhaa jira. Mootummaan yeroo ammaan tana dhiibbaa guddaa nurraan gayaa jira. Filannoo bara 2021 keessatti hirmaachuun kennini jijjiirraa waan tokko hin fidu. Haala gos kanaatiin filannoon gaggeeffamuu deemuu qoosaa jechuudhaani dubbachaa jiranii keessattuu yoo filannoon kunini filannoo bilisaa fi walaba tahuu ka barbaachisan hidhamtoota siyaasaa hunda gadhiisuudhaani mariin biyyaalessaa akka durfamuu qabu KFO'n ka dubbate. ABO'n ammoo sadarkaa Oromiyaatti mootummaa cehumsaa dhaabuun fala waaraa Oromiyaatii fi Itoophiyaatiif fida jedhee akka amanu ibsa baasuu isaa gabaasni turre. Gaazexaan biyya Ingiliz Financial Times filannoon bara 2021tti mootummaan Abiy Ahmedii gaggeessu filannoo bilisaatii fi walaba tahuu
tahuu hin danda'u. Bakka Jawaar Mohammadii hidhamee kafaa'uu fi abaawoon socho'uu dadhabanitti mootummaan filannoo walabaati fi bilisa godhuu hin danda'u. Warra kana haala dure tokko malee gadhiisee filannoo dhuftu irrattu akka hirmaatanii fi filannoo bilisaa fi walabaati fi filannoo naga qabeessa godhuu fi dhaabbilee falmitoota wajjin mootummaan akka mari'achuu qabu gulaalaa isaatiin dhaamsan gaafachuu gabaasnee turre. Yeroo ammaan tana filannoo Itoophiyaa akka gaggeeffamuu deemu kanaaf ka qophaa'ee jiru paartii lama sadii. Paartiin jalqabaa Biltsiginnaa yoo ta'u, paartiin lammaffaan ammoo Izeemaa Dr. Biraanu Naggaa kan mootummaa Biltsiginnaa wajjin hojjedhaa gorsitoota illee keessaa qabu jedhu kana. Paartiin Biltsiginnaa filannoolee buufata filannoo hundarrattu hirmaachuu fi mootummaa tahuu fi waan jalqabetti fufsiisuu fi qophii yoo ofiin jedhu. Izeemaan ammoo filannoo gaggeeffamaa jirtu kan keessaa bakka bu'aa 435 fi dorgomuu fi mootummaa itti aanu tahuu isaatii fi qophaa'ee jira jedhee dubbatee jira. Izeemaan walumaa galatti nama 5,000 oli ta'anii kan filannoo keessatti hirmaatanii qopheeffadhee jira jedhee dubbachuun isalleen dhagahamee jira. Kunin kanumaan adoo jiru dhaabbanni ABO ammoo Oromiyaa keessatti nama filannoo fi dhiyeeffadhu hin qabu. Maal jennaan hoggansi giddu galeessaa olaanaa fi sadarkaa gadaanaa jiran hunduu isaanii mana hidhaattu guuramanii jiran jechuun isaa dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo, paartiin Izeemaa jedhamu ka Dr. Biraanu Naggaa hogganuu bakka bu'aa fi hogganaan isaa ka magaalaa Bishooftuu aanaa aadaa godina Shawaa Bahaa naannoo Oromiyaa ejjeefamee jira jedha odeeffannoon Finfinnee irraa baatu akka jettutti. Izeemaan akka jedhutti Girmaa Mogosii ka jedhamu hogganaan Izeemaa kunini kalee galgala rasaasanii waajjira Izeemaa ka magaalaa Bishooftuu keessattuu argamuttu ejjeefamee jedha. Sababni ejjeechaa kanaatiif eenyu akka ejjeese wanni beekamu akka hin jirre maddeen oduu ka gabaasaa jiran. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo filannoo ammaan tana Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamuu fi qophaa'aa jiru kan keessatti dhaabbileen siyaasaa naannoo Amaaraa waliigaltee irraa dhaqqabu irratti dubbatamaa jira. Dhiyoo kana ka Oromiyaa guutuu keessattuu karaa Biltsiginnaa Oromiyaatiin balaaleffatamee paartiin ABN naannoo Amaaraa keessatti filannoo dorgomuu fi filannoo dhufu irratti kootaa aangoo isaa malu irratti Biltsiginnaa Amaaraatiin waliigaluutu dhagama jira. Bifuma kanaan naannoo Amaaraa keessatti teessoo dhibbantaa keessaa harki 30 akka ABN fi gadhiifamu, dhibbantaa keessaa ammoo 70 gadafe akka Biltsiginnaan Amaaraa irratti dorgomamu walii galamee ture. Hiriira Oromiyaa keessatti dhiyoo kana gaggeeffameen Biltsiginnaan Oromiyaa ABN balaaleffate tarree shororkeessitootatii fi ABO shaniitii fi juntaa wayyaanee galchuudhaan barbadaahuu qaba dhaadannoo jedhamu dhageessifamaa ture. Haa ta'uutii malee hogganaan naannoo Amaaraa ABN wajjin hojjannaa ABN balaaleffatamuun dogongora jechuudhaan hiriira Biltsiginnaan Oromiyaa deeggarsa Abiy Ahmediitii fi qopheessite suni balaaleffachuu gabaasne turre. Amma odeeffannoo naannoo Amaaraa irraa dhuftu akka jechaa jiruu fi filannoo dhuftu kan irratti warri Amaaraa waliigalee Izeemaa fi dhiifama ABN fi Biltsiginnaan Amaaraa aangoo qoodachuun waliigaluun Biltsiginnaa Oromiyaa biratti mufannoota akka hin uumne shakkiin dhalatee jira. Odeeffannoon keenya akka isin biraan dhaqqabsaa jirru akkuma itti fufeetu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo, amma odeeffannoo biyya alaa isin dabarsina. Biyya alaattu hiriirri mormii ka mootummaa Abiy Ahmedii balaaleffatuu fi hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi sagalee tahuu fi yaadame akka cimee itti fufu dhaamsi darbaa jira. Hiriirri biyya alaattuu gaggeeffamaa jiru kun dhiibbaa mootummaa Abiy Ahmed irratti godhuu karaa dippiloomaasii cimsaa biyya keessattuu uummata dadammaqsuu waan danda'uu fi hiriira kana waldaaleen hawaasatii fi akkasumas waldaaleen hiriira gurmeessan adda addaa
naannoo ofii keessatti yoo torbaan lamatti yookaan ammoo torbaanitti yeroo tokko qopheessine hiriira mormii biyya alaa gargar hin cinne uummata biyya keessa dammaqsuu waan danda'uuf akka irrattuu jabaatamee hojjetamuu qabu dubbatamaa jira. Keessattuu hiriirri gosa kanaa teessolee mootummaalee gurguddaa kan akka magaalaa Washington DC, New York fi Brussels fi magaalota Awurooppaa adda addaa keessattuu cimee akka gaggeeffamuu qabu kan dubbatamaa jiru. Borii hiriirri sadarkaa Ameerikaatti magaalaa Washington DCtu dhaabbata olla jedhamu ka advocacy fi diplomaasii irratti hojjetu ka seenaa jimjimoo hooggantu akka gaggeeffamu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufetu jira. Odeeffannoo amma miidiyaa hawaasummaa irrattu naannawaa jirtuu fi ka sadarkaa addunyaallettu yeroo ammaan tana akka malee xiyyeeffannaa argachaa jirtu keessa miidhaa waraanii naannoo Tigraay uummata nagayaa irrattu dhaqqabsaa jiru. Waraanii naannoo Tigraay kunini miidhaa inni dhaqqabse uummata nagayaa irrattu hin jiru. Waraana kanaani odoo uummata nagaa takka hin ijjeesne magaalaa gudditti naannoo Tigraay Meqalee qabanne jedhee Abiy Ahmed dubbate ture. Abiy Ahmed san qofa osoo hin taane baqattoonni gara Suudaanitti baqatan keessaa ijoolleen umrii 18 gadi tokkolleen hin jirtu jedhee dubbate jira. Haa ta'uuti malee har'a seenanii BBC'n barreesse intala umrii yookaan ammoo ganna 18 ka waraanii Itoophiyaa gudeedee harka irra mure akka malee gara nama akka nyaate BBC'n ka gabaase. Intalti umrii 18 ka BBC'n maqaa ishii rukutuu hin barbaanne kunini ji'a lamaa fi olii hospitaala naannoo Tigraay keessattu argamu tokko keessattu yaalamaa akka jirtu ka dubbate. BBC'n akka jedhetti rakkoon kun dhalachuu ka danda'e waraana Abiy Ahmed naannoo Tigraay irrattu labseen dubattu magaalii guddittiin naannoo Tigraay aduu Meqaleen eegii qabatamteen dubattu intalli kunini magaalaa ishiin keessa jiraattu Abi Addi ka jedhamtu kiiloomeetirii 96 magaalaa Meqalee irraa karaa lixattu argamtu yeroo waraanii Abiy Ahmed weeraree akka tahe ka dubbattu. Ji'a muddee 3 bara 2020 keessatti waraanii jechuun Itoophiyaa kan naannoo kana weeraree mana intala kana facabsanii seenuudhaan warri Hiwwahaati eessattuu dhokatee warra baasa jedhanii maatii warra akka tumanii ka dubbatamu. Warri kun ammoo warri waraana bakka itti dhokate nu hin beeknu eegii jedhanii dubbattu. Milishoonni Itoophiyaa kunini akka malee aaruu isaanii dubbatanii achumattu intala kana qabanii wayaa baafadhu jedhaniini akaakuun ishii abbaan abbaa ishii intala kana akkinni gudeedu waraanii ajaje. Akaakuun ishii akkamiini intala tana gudeeda jedhe eegii inni dubbateen dubattu mana baasanii balbala durattu rasaasanii yeroo adda addaa gurmuu fi taafisaa irraa rukutuudhaanii akaakuu isii ijjeessanii achiin dubattu gara manatti dhufanii intala kana jechuun eegishii waa bafateen dubatti waraanii gudeedu fi carraqee achiin dubattu intalti galdayaa yookaan didachaa turte ni kakkabalanii fuula keessa dhadhabanaasanii achiin dubattu intali uf wallaaltee kuftee wanta hin beekamu yeroo ishiin didde kanattu harka ishee irra yeroo hedduu rasaasanii akka dhahamte haga yeroo 3 taate lukii ishee yookaan miilli ishiillee irrattu qawweeni dhahamtee jirti. Intalti kunini haala gosa kanaatiin dhukaasa irrattu baname rasaasa dhahamteen kanaani harka tokko dhabde harki kunini ammaan tan murame gudeeddu diduu irratti harki kiyya murame jira. Naannoo Tigraay keessattu waraanii Abiy Ahmed ka ummati nagaa tokkollee inni hin miidhamne jedhu balaa gosa kana dhaqqabsee jira jechuudhaani BBC'n barreesse jira. Naannoo Tigraay kan keessatti mootummaan Abiy Ahmed waraanii isaa
qunnamtii saalaa yookaan ammoo gudeedda dubartii akka meeshaa waraanatu itti fayyadama jechuudhaani Piraamilaa Paaten itti gaafatamtuun mootummoota gamtoomanii dhimma haleellaa saalaa dubbattee jirti. Naannoo Tigraay gabaasii ammaan tana dhiyaachaa jiru uummata nagayaa keessattuu dubartoota irratti dhaqqabaa jiru akka malee hama jechuudhaani BBC'n ka gabaase yoo ta'e waraanii Itoophiyaa dubartii gudeedaa jiranii dubartii gudeedu qofa osoo hin taane miseensi maatii abbaan akka intaluu fi gudeedu haati akka ijoollee ishii waliin raftu waan akkasii fokkata aadaa naannoo sanii keessattuu hin beekamne goosisee yeroo mootummaan akkas godhaa jiru kana lubbuun nama darbaa jira. Yeroo mootummaan gudeedda gos kana waraanisa godhu kun yeroo naannoo kan keessatti dhukkubni HIV/AIDS fi dhukkubni qunnamtii saalaatiin daddarbanii akka malee babal'achaa jirtu jechuudhaani BBC'n gabaasa isaa kana keessattuu eeree jira. Yeroo ammaan tana yakkii gosa kana Tigraay keessatti waraana Abiy Ahmediitiin waraana Eertiraatiin akkasumas milisoota naannoo Amaaraatiin babal'atee akka argamu BBC'n ka gabaase. Daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo gabaasa BBC kun gabaasa akka malee bal'aati ani haguma irraa oduu ta'uu qabu gabaasisaan biraanii gahe. Namni bal'ina oduu kana barbaadu intala jechuun gudeedda diduu irrattu harka ofii dhabde kana Facebook irrattu isiniif qoodee waan jiruuf bal'ina oduu kana isinummaanu dubbifadhaa isiniin jechuu barbaanna. Kunin kanumaan oduu jiru pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el karaa sagaleetiin dhaamsa uummata Tigraayiitiif dabarsee jira. Dhaamsi dijitaalii wayyaanee ka jedhu fuula Facebook irrattu darbeen yeroo ammaan tana naannoon Tigraay lolaa hamaa keessa jirti. Dargii lammaffaanii wal lolaa jirra jedhee dubbachaa jira. Yeroo ammaan tana lola godhaa jiru kanaani waraana naannoo Amaaraa, milishoota naannoo Amaaraa, Eertiraatii fi waraana badii Abiy Ahmedii dargii lammaffaanii wal lolaa jirra. Ummati Tigraay badii gosa kana kabara kana yeroo kamiyyuu irratti dhaqqabee hin beeku jechuun isaallee dhagahame jira. Garuu waa takka wanni nu beennu waraana kana mo'achuu deemna ummati Tigraay harka hin kennatu jechuun isa dhagahame jira. Yeroo ammaan tanatti warri lolaa jiru kunini qawwee isaa waraana Abiy irraa ትጥቅ ከጠላት ስንቅ ከህዝባችን waan jedhu tokko qaba. Qawwee diinirraa argachaa jirra. Galaa yookaan ammoo nyaata uummata keenyarraa argannee lolaa jirra. Injifachuu deemna jechuudhaani Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhaamsa dabarsee jira. Uummati Tigraay diddaa cimaa godhaa jiru kanaani akka mo'atu abdii qabaachuudhaani diddaa ammaan tana jalqabee cimsee itti fufuu akka inni qabu ka dubbatame jiru. Marsaa kana Tigraay keessatti diddaa geggeeffamaa jiruuni namoonni 40 oli ijjeefamuutti dubbatame jira. Raayyaa keessatti yookaan Tigraay kibbaa keessatti milishoonni Amaaraa nurra haa bahaniiti raayyuma yookaan ammoo raayyaan Amaaraa miti Amaaraa jalatti hin bulu sochiin jedhulleen geggeeffamaa akka jiru. Milishoonni Amaaraa uummata raayyaa hedduu akka fixanii dhagahamaa jiru. Karaa kibbaa Tigraay kanattu waraana Itoophiyaatii fi humna riphee lolaa Hiwwahaati jidduutti loli bal'aan akka geggeeffamaa jirutti dubbata.